Ashamaa nagaa jirtu hordoftoota chaanaalii keenya Firaa'ol app jalatti argamtu nageenya ku bakkuma jirtan maratti isin akka qabu ashamaa nagaa jirtu barnoonni nuti qabannee har'a isiniif dhiyaanne inni guddaan yeroo baay'ee bilbila keenya jalatti jechuudha yeroo baay'ee beeksisoonni garagaraa pilaatfoormii garagaraa jalatti yeroo fayyadamtan beeksisoonni garagaraa irratti galanii isin rakkisu. Kanaaf siitinguma keessan jalaa sirreeffachuudhaan falasaa qabannee isiniif dhiyaanneerra dabalataanis immoo waayifaan keessaniif neetworkiin bilbila keessanii ariitii yoo dhabe akkamitti akka ariitii isin godhatu falasaa qabannee isiniif dhiyaanneerra amma kallattumaan gara barnoota keenyatti dabarra. Isin immoo like share gochuun dagatanaa warreen maatii taatan warreen immoo maatii haaraa taatan subscribe mallattoo olii tuquudhaan gara keenya koottaa isiniin jedha. Viidiyoon keenya yeroo hundaa akkasiin bira gahu mallattoo olii tuquun dagatinaa. Warreen immoo yeroo baay'ee viidiyoon keenya nutti mul'atu qulqullinni isaa jettanii nagaafattaniif isas falasaa isiniif qabadhee dhufeera har'aa kallattumaan akka YouTube bilbila keessanii jala galtanii jechuudha. YouTube keessan jala galtanii Firaa'ol app kan jedhu searchii gootu jechuudha. Firaa'ol app jettanii barreessitanii searchii gootu jechuudha. Searchii akkuma gootaniin egaa kabajamtoota hordoftoota keenya subscribe mallattoo subscribe kanas gochuun dagatinaa jalatti xunna jechuudha. Akkuma isa jalatti xunneen iddoo mallattoo siitingii jirti iddoo mallattoo siitingii sana xunna jechuudha. Akkuma iddoo mallattoo siitingii xunneen mataa duratti nuuf jechuudha. Quality iddoo kanatti xunna. Quality sana erga xunnee dhuma gara gadiitti kan argamu advanced kan jedhu kana xunna jechuudha. Akkuma isa xunnee filanna jechuudha. Lakkoofsa agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf yookaan 480 yookaan immoo 720 irra godhanna jechuudha. Yeroo baay'ee 720 tti fayyadamtan quality baay'ee bareedaa ta'e isinitti agarsiisa jechuudha. Isa irratti filanna jechuudha. Amma viidiyoon keenya seeraan nutti mul'ata jechuudha. Achumaan isin immoo subscribe gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Egaa amma gara barnoota keenyatti kallattumaan gara barnoota keenyatti deemna jechuudha. Gara barnoota keenyatti yeroo deemnu iddoo bilbila ittiin bilbiltan jala galtu jechuudha. Bilbila iddoo bilbilan jala akkuma galtaniin mallattoo urjii masilaalii fi 26 63 tuttu sana booda masilaalii tuttanii kana isinii fide jechuudha. Yeroo inni kana isinii fide refresh wifi version kan jedhu kana yeroo tuttan jechuudha. Kallattumaan bilbila keessanii cufaa wifi'aan bilbila keessanii isiniif sirraa jechuudha. Kuni kana amma barnoota keenya isa lammataatti immoo yeroo deemnu bilbila keessanii irratti connectioniin isin rakkisaa. Connectioniin isin rakkisa yoo ta'e siitingii bilbila keessanii jala galtu jechuudha. Siitingii bilbila keessanii jala akkuma galtan connectionix kan jedhu kana tuttu jechuudha. Akkuma isa tuttaniin iddoo mobile network kan jedhu kana tuttu. Isa akkuma tuttaniin asii ol yeroo lakkaan lammaffaarra kan jedhu kana access point names kan jedhu kana tuttu jechuudha. Akkuma isa tuttanii iddoo kana mataa duratti kan argamu iddoo adeedhu kana tuttu jechuudha. Akka isa tuttaniin gadi sittu jechuudha. Bilbila keessanirraa asii gadi sittaniin beerar kan jedhu kana jira jechuudha. Beerar kan jedhu kana irratti tuttu jechuudha. Akkuma isa irratti tuttaniin lammaffaarra kan isa tuttanii okay jettu. Okay akkuma jettanii iddoo kana mallattoon tuqaa sadii kun jirti ishii tuttanii save gootu jechuudha. Bilbilli keessan neetworkii isaa fala isinii argata jechuudha. Kallattumaan barnoota keenya isa dhumaatti deemna jechuudha. Barnoota keenya inni dhumaa pilaatfoormii garagaraa irratti appilikeeshinoota garagaraa irratti jechuudha. Yeroo interneetii irratti bantanii fayyadamtan jechuudha. Beeksisoonni garagaraa bilbila keessa irratti galanii isin rakkisu. Kana ofirraa balleessuudhaaf gabaabumatti salphumatti jechuudha. Siitingii bilbila keessanii jala galta. Akkuma siitingii bilbila keenya jala galleen connectionis kan jedhu jala gallaa. Akkuma isa galleen isa dhumarratti argamu kana more connection settings kan jedhu kana jala gallaa. Akkuma isa jala galleen private DNC kan jedhu kana jala gallaa. Akkuma isa jala galleen amma itti fayyadamaa jira waan ta'eef yoo itti fayyadamu ofirra taa'etti jechuudha kan argamu. Isa Gengo keessatti argamu kan isa gara gadi private DNC provider host name kan jedhu kana jalatti raayitii gootu jechuudha. Isa jalatti raayitii akkuma gootaniin gara gadiitti barreeffama argamu kana jiru saalidaa irratti guddisee isinii barreesse kana jechuudha. dnc.eduguard.com kan jedhu kana irratti seefii gootu jechuudha. Isa barreessitanii irratti galfattanii sana booddee seefii godhattu jechuudha. Kana booda beeksisoonni garagaraa bilbila keessan irratti galu isin irratti hin galu jechuudha. Egaa barnoonni tuni qabannee har'a isiniif dhiyaanne kanuma jechuudha. Isin immoo fayyaa ta'a nagaa ta'a uummata Oromoo qaalii maatii warreen taatan like share gochuun dagatinaa warreen immoo akkasuma haaraa nutti bakkamtan subscribe
gochuu indagatinaan isiniin jedha mallattoo oolis tuqaa viidiyoon keenya yeroo yerootti akkasiin bira ga'u nagaa taa fayyaa taa uummata Oromoo qaalii.